الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برنوتك إن قبي براتات الرق قبي أمره مكا قبي جتة أما دبتشيفتو تتركان فتاجر جرى دبتشيفتو ديما جرى درسي نتعانو درسي دبتشيفتو براتان أفان أرومو كيسا قبي وانجران كيسا قبين شانين دبتشيفتو جد أماني كايمان afaan arabaa keessa ammoo dubbachiiftuun qubee keessa osoo hin taane dubbachiiftuun addatti jiran dubbachiiftota sadan jedhamanii ijoodhaan ka jiran dubbachiiftota sadan fathaa kasraa dhammaadha. fathaa jedha jecha kana jedha fathaa kasraa dhamma dubbachiiftota sadiin kanatu jira. wanni ila akka sarara xiqqaa fakkaatu ka gubbarra jiru fathaa jedhama. ka gubbarra ka jalaatiin ammoo kasraa jedhan. ka gubbaa fathaa jedhani ka jalaa ammoo kasraa jedhan. akka waawii jirtu tan ammoo gubbarra jirti isiin gizee marayyu dhammaa jedhaniin. harakaat tanniin sadani fathaa kasraa dhammaa. darsiin afraffaan isa kana dura amma dubbachiiftotatti deemaa jirra waan ta'eef dhimma qubee wal qabatu ka as dura haasaa turre osoo laalin kana laalina hayyama sin qabdan homaa sin hin fayyadu sa'aatii kee hin gubin. isa as dura laali isa as dura bilcheeffadhu baradhu yoo baratte malee kanatti hin dabrin. harfi qur'aana irraa harfi takka hin beektu taanaan wanni as dhuftuuf hin jiru warri darsii afraffaa seentuuf hin jiru. yoo si dhibillee achuma dhaabiin nama gargaarsifadhu eegasii kanatti tari homaa wanni harfi osoo hin beekne dubbachiiftuu wanni barattuuf hin jiru. akka afaan oromoo sanii miti. afaan oromoo dubbachiiftuuf dubbifamaallee wal waqqabanii baratan. kana ammoo dubbifamaa baratanii kaanii dubbachiiftuu irra baratan. dubbifamaa yoo baratan dubbachiiftuun irratti hidhamti haaluma salphaadhaan qur'aana qara'uu danda'an jecha. kanaaf viidiyoos dura taree osoo laalin akka kana laalle baarakallahu fiikum. tole amma wanni jiru waanuma sadi qofa. qubeen kama dura beeynula kun hamzaa kun haa ayn akkuma dura beeynu qaaf kaaf jiim shiin harfiin kama dura beeynu. amma waan maqaan kaaf wanni maqaa achitti hafe amma dhimma dubbisaatti seen. dubbachiiftuun sadan fathaa kasraa dhammaadha. fakkeenyaaf hamzaa yoo ta'e hamzaa fathaa حمزة فتحاء حمزة كسراء أي حمزة ضماء أيء ها فتحاها ها فتحاها ها كسراحي ها كسراهي هاهي ها ضماه هاهي هو haaluma kanaan itti fufa jecha. amma kun afaqqadaadha. afaqqadaa kana bifa kanaan itti fuftanii hin barattan ka afaqqadaa. amma nu gara afaqqadaan xiyyeeffannu gara dubbisaa xiyyeeffannu akkamitti dubbisnaadha. harfi fathaa qabu akkamitti dubbisna, harfi kasraa qabu akkamitti dubbisna, harfi dhammaa qabu akkamitti dubbifna. tole fakkeenyaaf fathaa yoo qabaate harfiin sun yoo hamzaa ta'e aa jennaan. fathaan akka afaan oromootitti yoo ka fakkeessinu taati akka dubbachiiftuu aati. qubee wahii barreessitee aa yoo biraan barreessite wanni sun sagalee aasan qabaataami akkas jecha. yoo hamzaa ta'e aa jenna, yoo haa ta'e haa jenna, yoo ayniin ta'e aa jenna, yoo haa ta'e haa jenna, قاجن كاجن جاجن شاجن ياجن ضاجن لاجن ناجن را طا دا تا صا سا زا ضا ذا ثا. قبين درا الدباف نسون أملال ولت دودي جراملا كوني زا كون أمو ضا كون أمو ذا. درا الدباف نمري درا الدباف
waan jirruuf kana normaali mazaajin kana furdifnee dhaajin kana qal'ifnee qaccarraba baafnee dhaajin amalaal kuni saa jedha kuni ammoo saa jedha saa kun ammoo fakkeenyaaf dhaa jedha kun ammoo daa jedha wal fakkaatee garte yoo akkasitti addan baasi suni waan as dura baratta waan ta'eef isinuma yaadachiisuuf kanaaf qubeen fathaa yoo ta'e akka dubbachiiftuu afaan oromoo aati kanaaf qubee san arginaan jenna jecha sagalee aasan itti goona jecha qaa laa maa naa waa jenna jecha sagalee afaan oromoo yoo kasraa ta'e ammoo akka dubbachiiftuu afaan oromooti qubee wayii barreessinee afaan oromoo yoo biraan barreessine sagaleen sun sagalee qabaate jecha hamzaa yoo ta'e ta'a ayni yoo ta'e ta'a haa yoo ta'e hii ta'a haa kana yoo ta'e ammoo hii ta'a khi qi ki ji shi yi li di ri ni di ti ti si zi ضي ذي في تاجتشا كسران كدبتشفتو أفان رومو إيتي ضمان أمو أكدبتشفتو أفان رومو أوتي قبي وي برسيني يو أو أفان رومو برام برسيني سغالي أو سنقبات أما همزة يوتا يكون أما أو هو عو حو غو خو قو كو جو شو يو ضو لو نو رو طو دو تو سو سو زو ضو ذو ثو أكست أجتشا كنافو فتحان أكا كسران أكا ضمان أكا أوتا إجتشا حالو مكانان دبفن أما دبتشفتون كنين فتحان سغالي كنسيسا كسران سغالي كنسيسا ضمان سغالي أوجي كنسيسا واني أمو هندغن واني إرت إيفتهموك أبو سغالين كن باي غبابا هاga addatti jechuun hin danda'amne tokko gabaabaadha kanaaf wanni nu aga ammaa jenne kun dugungura jecha u ka jenne sun haga sin dheeratu haga dubbachiiftu takkaati jecha haga dubbachiiftu takkaati waan dheeratuuf jedha jecha gabaaba u yoo wal faana jette malee sirraa'uu haga hin dandeenye takka yoo wal faana jette malee sirraa'uu haga hin dandeenye takka u ha hiihu aa'i'u ha hiihu hagana gabaabaa jecha baay'ee gabaabaadha kanaaf baay'ee gaggabaabsinee wal faana jenne yoo wal faana jenne malee nama jalaa dheerata waan ta'eef adda amma kana yoo jettee isan ta'u jechuun dubbachiiftuu lama dabilii qabanii mire dheeraadha sagalee dheeraadha jecha sagalee dheeraa miti kunniin ammoo sagalee gabaabaa afaan oromoo keessa sagalee dheeraaf sagalee gabaabaa jiraami kun ammoo sagalee gabaabaadha ka sagalee dheeraa yeroo biraa baran kanaaf sagaleen isaa gabaabaa waan ta'eef wal faana yoo jette malee addatti siin jedhamu jecha u ha hiihu akkasit jetta jecha haaluma saniin akkasitti barattee gaggeessite asiillee ol deebifte thuthitha dhudhidha ludhidha zuzidha susisa susisa tutita dudida tutita rurira rurira raan kasraatun ammoo hin qal'atti duraan raa hin furdeefne jenneemi raa kasraa qabdu ammoo hin qal'ifne rii jennaa jecha rii kaawwan hin furdeefne nuuniina waan haaraa haaluma kanaan barataa itti deemna jecha bifa kanaan gara lachuttuu wayita barattee sii gale gabaabsitee wayita barattee sii gale gara jecha uumuutti deemta
fakkeenyaaf qubee garaagaraa olif fidda irraa gadi fakkeenyaaf sarara sadii hin adda baafattee sarara sadii bakka sadiitti ilaala asitti illee addaan kuttee asitti sarara sadiin kan addatti asitti illee addaan kuttee sarara sadiin kanallee addatti asitti illee addaan kuttee kanaa gadi illee addatti jecha sadiin kanallee addatti sadiin gubbaallee addatti sadiin jedduullee addatti walit dubbifta am eega akkasi barattee kaatee duuba mirgaa gara bitaa eega barattee eega siillee bitaa gara mirgaa baratte garanattillee baratte garanattillee eega baratte akkana gad deebista am a'uuhi a'uuhi adda addaa yoo jenne waan dheeratuuf walitti gajjenna jecha tokko goone a'uuhi 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 harfi illeen tolchina hamzaaf ayniin addaan baafna a'uuhi ihaaqu uhiqa haxuqi hiqaqu huqika caquki caqaku haaluma kanaan eega irraa gadillee barattee sarara sadii itti adda baafattee baratta siin jedhe gizee takka sarara sadii jedhe tokko sarara sadii bilcheeffattee kaatee kan itti aanutti tarte waan ta'eef eegasii ammoo asiillee ol deebista kuuqaaci kiiguuca kaaqixu ugahi qixuha haala maan adda baaftu qixuha qaxi'u khuha'i khi'u'a akkasii adda baafta jecha gabaabsuun kun ammoo dirqama gabaabsitu malee waan biraa ta'a sagalee dheeraa waan ta'uuf qubee dabalataa biraa barbaada sagaleen dheeraan ammoo kanaaf sarara sadii kanaan akkasitti baratte dura akkana barattee eegasii akkanallee deebistee eegasii gubbaa gad deebistee eegasii asii ol deebistee gara marattuu dubbisuu danda'u qabda darsiin kun darsii qur'aana qara'uuf baay'ee murteessaa dubbachiiftuun afaan arabaa sadiinuma tana yookaan waa itti dabalanii waa wahii jijjiiran malee sadiinuma tana fathaa kasraa dhamma isii hujii isii sirritti baratte taanaan eega qubee akka jennisanitti qubee afaan araba qubee qur'aanaa takkatti kan wallaalle yoo taate qubee hunda ka beektu yoo taate isii tana dubbachiiftu sadan kana sirritti barannaan sirritti beeknaan wanni ati qur'aana qara'uu dadhabduuf hin jiru osuma haasofnu ammoo osuma jennu waan kana xiyyeeffannaa malee afaan qofaanii miti wannichi yookaan jechuu qofaanii miti xiyyeeffannaa sagalee gabaabsuun kunu sirritti irra deebitee shaakaluu si barbaachisa sagalee amma hagareefu kuni kuni maali jennee adda addaan himaa turre sun akka himiinsaaf namaa toluuf malee adda jedhamuu hin danda'u haga walitti jedhanitti a'uuhi jecha wahii fakkeenyaaf mutaharrika jedha kana muta jedhala muta kana miimillee dhamma taan fathaadha mutaha jedhami mutaha ka jedhu kana osomuu jennee adda dubbifnee hin dheerate jechaan ta'u taa'ee osoo jennee hin ta'u jecha mutaha baay'ee gabaabaa waan ta'eef jecha keessatti qur'aana keessatti baay'ee yoo gabaabate malee waan jecha biraa nama jalaa ta'uuf dheerina yoo dabalate waan rakkisaa ta'uuf baay'ee gabaabsuu irratti xiyyeeffachuu qabdan baarakallahu fiikum isa duraa osoo hin hubatin isa kanatti hin tarina yeroo kamiyyuu isa jalqabaa yoo kana ka hordoftan taate isa jalqabaa osoo hin hubatin ka itti aanutti hin tarina yoo muuxannoo ati nama waa beekullee taate muuxannumaaf kalaalaa jirtullee taate isteeppii sanii ilaali isteeppii sanii yoo muuxannoo fudhatte yoo si fayyada yoo waan si fayyannillee taate ofirraa dhiifta akka kamittuu duraa duuba isaa eegaa sirritti xiyyeeffannaan hordofaa isiniin jedha haala gaariin inshaallah haala salphaan qur'aana hin baran ilalaa wanni beekuu qabdan fathaa jette ilalaal amma wanni kun fathaadha laamin kun fathaadha waan kana fathaa jettee waan biraa jettee osoo akka duraan warra duraan ruffaa maalii jedhanii baratan san bifa saniin illee osoo ka jedhamu taate wanni guddaan barbaadamu sagalee inni kennu dhumaa kana wanni guddaan barbaadamu laa jechuudha walitti kun fathaa fi laama walitti laa jedha jecha laa jechuu sadi ka barbaadamu kanaaf
wanni nu amma irratti xiyyeeffannu afaqadaa caalaa dubbisa kana yoo sirritti beekte qur'aana waan ganaafata haa kasaraa hin jenneef qur'aanuma dubbisuudhaaf wanni nu itti gargaaramu qur'aana namni tokko osoo sitti himin akka itti qara'uu dandeettu akka itti ofii kan keetiifuu uf sirreessuu dandeettu ganaamas ta'aa maali osoo namni siin hin jedhin akka itti uf sirreessuu dandeettutti waan deemaa jirruuf bifa kanaan qabadha rabbi isin haa gargaaru darsii afraffaan haga xumuraatti jecha haga asitti haga miimii kanaatti sarara lamiin tunillee hin jirti isa kana duraa duubatti bitaa mirgatti irraa gadii fi irraa olitti sirritti bilcheessaa haala amma isiniin jedhe kanaan addaan qoqqoodadha sarara sadiin ta'achi haftellee eegasiitti maxxansitanii fathaan akka a kasraan akka i dhammaan akka u